السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن أمتك على أمتك خبزما إن شاء الله بقرب ولدتنا هو ديفيسي إن شاء الله دبيتها قتني تكشوا وأن الراهن برد جي يادي تكان سنهما إن شاء الله إسن الرين قرة قلبك أو ندقي فدا يورا وبرتن وبلين خديك شير قولي إن شاء الله ربي ورا وأنا مولي فايدة أولي ده سربنا ها قدوتي وياتك جارسا في جارتي تقوتو تري جارسا في جارتي هون نما هدو والجالتو نما خباسان اللي بكا فاميلي رالي فاقو جرو ويارو خنا جارتسي ميدلغا إسين غرا قبدي منا فيسي osoo akkanaati isin gise inni hojii deeme waan dalagdu gise hin qabaanne jaarsa isii kana akka malee barreessitii fi akka malee dawwaltii fi innis yeroo itti harkatee jalaa dawwalee fi dubbisa wal malee bessumaata hin qaban isii yeroo hedduu isaaf barreessiti yeroo hedduu guyyaatti osoo hin barreessine osoo hin dubbisne hin ooltu bas yeroo hundi isin teessee isumaaf chaat goote jechuudha isumaaf barreessiti jechuudha amma ni dawwaltii fi inni leenjii irratti harkatti irratti ni deebisa waan isin khatabte kana hunda ni deebisaaf ni dubbisaas amma guyyaa tokko jaartiin tun akka malee dhukkube jechuudha garaa qabdi jeetiin isin himatu akka malee dhukkube yeroo akka malee dhukkube inni hojii jira itti barreessite yaabba mana khayya akka malee na dhukkubu jira akka malee natti dhagahamu jira dubbachuu hin danda'u bilis dafiitii na dhagabe bilis dafii na qottu bilis bakka yaabba mana khayya hanga dandeessu hanga lubbuun isii keessa jirtu barreessuu dandeessu takka barreessite toota amma yeroo kana abbaan mana isiidha miseejii seentu harkee jira laakiin haadha mana hayyaatiti anuma dubbisuu feeta akkuma duraan na dubbisti jeetu inni gisee hojii isaa fixate booda gisee fuudhee miseejii banu kuno gisee harkee inni ka'ee achi dawwal silkiin kaafamtu ka'ee achirraa fiigee gisee inni mana gaheetti haati mana isaa lubbuun baatee jirti ilmoon isaati haati mana salleen du'anii jiran akkamitti duute hedduu dhukkubsattee jechuun waan dhalageessii jecha dhiigni irraa hedduu yaa'ee lubbuun isii baate. amma bakka kana qadarrilleen haa jiraatu alaa kulli haal wanni nun dubbii kana nuu qabadheef dhugaadha qadarri namni oolchu hin jiru silaa yeroo sanitti miseejii sallaalee arkee akkuma amma fiigee dhufe kanatti fiigee dhufa jechuudha walaakin qadara namni oolchu hin jiru kun qadara silaa hin dubbii deegaati jette oromoo kun qadara wanni oolchan hin jiru waan rabbi katabe amma gisee dhufee fiigee haakima geessu silaa akka malee dhiigni raabatee jira wanni godhan takkaillee hin jirtu Oni godhan takka illee hin jirtu jeen doktori amma liifin dubbii kana nu qabadhee barumsa maal irraa baranne jeeti nama ka'e yeroo inni si barbaadetti jalaa waadhu keessaafuu warri akka kiyyatti biyya baatanii jirtan haadhaa fi abbaa isaa bira hin jirre kuni yeroo haadha abbaan keessi barbaade yeroo haadha abbaa keessatti haajama yeroo namni keessi barbaade obboleeyyan keessi barbaade yeroo sanitti dubbisi yoo arraan tana rabbitti hin godhin waan takka tahanii silaahiin ati jalaa silkii hin kaasin ati hin dubbisin isaan sitti dawwalanii haadha abbaa si dubbisuu fedhannee dhukkubaati dubbisi osoo sin jaane ati hin dubbise mee hangam takka sheenaan si dhagamti jireenya kee keessatti umrii kee ifin citaa jiraat ifumaan citaa jiraat saniif osoon ifin citaa hin jiraanne nama osoon inni lubbuun jiru bira dhaabbadhu inshallah silatu qadara hin hambisanii osoon lubbuun jirtu bira dhaabbadhuun isiniin jaa inshallah yeroo barumsa harkatte du'aayi naa godhi inshallah waan khayriitti rabbi waliin nu haa deebisin sin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kam jirtan nagee qabdanii bakka jirtanitti rabbi nagee isinitti haa ta'u guyyaa takka mootichaatutu osoon khara mana isaa gan mooraa isaa seenu jiru gurbaa miskiina tokko hulaa isaa dura taa'u arge waan uffatu hin qabne waan nyaantu hin qabne rakkoon irraa mul'attu jechuudha yeroo taatu akka malee qabbanaa akka malee baratoo bu'u jira kan akkana jeen waan nyaattuu fi waan uffattuun si fidee dhufaa waan qabbana tanarraa uffattee bultuu jee mootichi gisee mana isaa seenee irraanfate waan haala jireenya isatti ilmaan isaatii wajjin irraanfate amma yeroo kana akkasitti bulee inni du'ee namtichi kun ganama jechuudha gisee inni du'u harka isaa keessatti waraqaa takka argan gisee waraqaa argan waraqaan akkana jetti galatoomii yaa mooticha hedduu si galatoonfadhaa osoo ati baallama naaf hin seenin waan qabbana sirraa dhorkaatiif waan nyaattu si fidanaan jeen tura hedduu takkaan jabaa ture qabbanti humaana godhuun ture ammaan tana gisee ati waan na abdachiste jechuudha waan qabbana sirraa dhorkuuf waan nyaattu si fidanaan jettee kutte booda hedduu takkaan laaffadhee baallama kee guutuu dhabuudhaaf galatoomii
waan bakka kanarraa qabadde baallama yoo namaaf gootuu hin dandeenye baallama hin seenin. Fakkeenyaaf nama tokko hawaatti haajame haajaa tana waan akkanaati si godha haajaa sanii si baasee yoo jetteen haajaa san hin goonneef namni kun hangam takka qalbiin si eega hangam takka qalbiin isaa jette saniifuu baallama guutuu hin dandeenye akka hin seenne siniin jaa